Yo! Assalamu alaikum Warahmatullahi wa barakatuh. Hasham arkafone kamna qodani jirtani jalto ko joto ban romo kay YouTube ready man ko shordaftan sinin Akkana gaffayatatan abdi sinirra qabna akkam naga kessen jirtu sinin janna. Ya anjira alhamdulillah rabbil alamin. Haro wanni nu dufne fechada gafi nu gafadda debi sini debisna sinin jannetu ni turena wonni ba gafi ba nu gafatame tani dira gafi ba wal fakata garu haga taun wanna nu fakatu wanna wal fakkanni ke salalalle isini debisu dufne chada. Yes. Kana roman kan aanu chada alhamdulillah rabbil alamin bagam madani bagagammanne hidamton ni kenna dirro ni kenna lenchon ni kenna hundi sani tu yugonnu ifamani tini jirani waron hafayle ko jiratu rabbim Nagadana chinu fabasu. Ya kana churbana chara bae gammanne tini jirra asralle dufne tini so dubbanne bae ine oligade chara dasnu ila tini ture garu intane garu wain wannan gammachuda bae gammanne tini jirra Hundi keenya Oromoon kan taatanii akka gammaddan abdii sinirra qabna nu baay'ee gammannee jirra. Ya bagam madanya churbane tini so kara gafi debi kana tachin tarin jechara kana rana anet ni jechara waroni yoro awala te youtube kenati makaman jirtan anredi ma genge dama esitin mo offset cho yohan offset jalan tie cara Like, share, subscribe no gochun dagatina YouTube. kara family kenati makamu ni dandetane cha warno tan wasintura le hojannu ke sentai laludan yo sentole like gochudan subscribe gochudan no fana tura yo sentole mo yare kesan comment yarat no barre sai cha wanni martuyu sawo male wan tanif Genau. Warroonni immoo nu sappoorti nu gochaa jirtanii nu faana jirtanii nu hordofaa jirtan koomentii babbareeda waan hundaan nu faana jirtan baay'ee galatoomaa baay'ee isin jaallannaa isiniin jechuu barbaannaa jechuudha. Sa ammaaf kara gaafii itti aanuti tarraacha kara gaafiitti mee awwalarraa ati na dubbistaa akka garee si deebisa akka garee deebisa cha. Akkasitti deebisnaa maqaa waamne moo waamne yaa Maqaa waamin. Maqaatu waamne bareeda. La maqaa waamin. Gaafii tokkoffaan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee nakeenyi koo kan jaallaa isin bira naaf haa qaqqabu isiniin jecha nu bira qaqqabeera. Gaafiin kun ni jalqabaa maaliif akkanatti baddanii jedha. Hin jirramne banne. La hin banne inuma jirraa garuu tokko takka babbanee tini dhufaatiin jira akka duraan dafnee dhufaatiin hin jirru. Wantuma hojiidha wal qabatee jiru matanatu walii gadi nu ari'aatiin jira duraan isin galee raamcha bakka jiraannaa amma immoo walitti dabalamnee yoo ta'u walitti dabalaman kun immoo cara akka duraanis wanni martuun ta'u saniifillee ta'eetiin jechaadha wanni biraallee aboo wallaahi I don't know bicha maaliif baddanisa jedhamuuf gabaabaadhumatti jechuun sa'aatii marra taaneetiin mooraal illee ganu beetiniin walii galamataa dubbii. Lammaffaa obseen maal dalagaa jirti jedha deebisi gaate. Obsen barumsa si fitte barumte baratte fitteetiin jirti alhamdulillah rabbil alamin amma karoji egalarti jechaadha bakka. Redichoo maal atoo maal hojjetaa jirtaa jedha. Anillee akkuma nama tokko hojjedheetiin nyaadhaa jecha maasheem taa'eetiin nyaadhu mangistiin nyaachisu hojjetameetuma nyaatama inni hojjetaa hojiin kiyya immoo pirivaatiidha akkana waan akkana hojjedhaa jedhee dubbachuun barbaadu garuu hojjetaatiin jira. Afuraffa ilmoo teessan arguuf hedduu takka hawwinee jirra. Dhufaa jirti moo akkamii gaaffiin kun obsichoo laallataa inde akkamii ana duwwaa maaliif laallata lachuu keenya laallata. Laa akkamii yaada beektaa namni tokko chaadha. Durbi ofiisa qofaasa fiddi moo ndee? Jecha namni tokko akkamii yaada beektaa? Dubartiidha beetanii qarooteen tun jechaadha baay'inaan qarooteen dubartiidha. Dubartiin tun yoo waan tokko barbaadde dhoositeetanii abbaa mana ofiisan gooti si galee. Na kan dhoositanii wadde biraajjiin gootuma maal jechuudha? Nama wajjin dhiirri amma fakkeenyaaf akka ati gara qabatte dhiirri beekuu hin danda'u. Sapiraayiz kan beeku dubartittu beekaa achi booda sapiraayiz godhuu barbaadu dubartiin baay'een jechaadha. Garuu wanni martoo pilaanii yoo ta'e bareedaan immoo pilaanii mataa kennaa qabna. Nuyi karoora keewwanne lachuun keenya karoora obsichoo laallata argi jette deebii kana deddeebisaa jechuudha. Lachuun keenya karoora mataa keenya waan qabnuufi saatii kanatti waa'ee ijoolleerra hin jiru jechuudha. Yoo dhufte kabajaa ittiniidhaanii alhamdulillah jennee simannaa garuu immoo karoorri keenya amma yeroo kanatti miti. Yeroo kanatti karoorri nu qabnu karoora booda ijoolleen gaafa dhufte seeraan guddisuuf seeraan jireenya gaarii tokko kennuudhaaf wanta barbaachisu karoorri keenya sana ergi raawwatanne sana ergi qopheeffanne
Inshaallah yeroo rabbii jedhetti immoo ijoollee intini assamnaa jechuudha miti akkasi jechuudha. Kun immoo kallachuun keenya irratti walii galle malee kan ani duwwaan murteessite. Yes. Gaaffiin koo kanuma yoon dogoggoreef dhiifama hedduu sin kabaja hedduu sin jaalladha umurii dheertuu siniif hawwa akkasumas jiruu lammaniif ibiddaan guutamte imaanaan guutamtee fi ibaadaan guutamtee fi keessa deebiin keessaa rabbiin isin haa jiraachisu isin jedha obboleewwan koo I love you so much keep going to Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Genau. Thank you so much. We love you so much. Nilles jaallanna gaaffii nu dhiyeessiteef. Baay'ee galatoomii karaa namatti aanu. Amma gaaffii gara biraa dabarraa jechuudha. Okay. Gaaffiin inni itti aanu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuhu. Okay, mashallah waliin tura. Amin, thank you. Gaaffiin koo tokkoffaa riidiif obsee kamtu irra jaallataa jedha. Riifi obsee keessaa kamtu irra jaallataa dhugaa dubbachuuf isiidha. Ana tu irra jaallata ati hin jaallattu jechuudha moo naa akka jechuun osoo hin taane kamtu irra jaalataa. Ati hin jaallattu ana caalmina hin jaallattu ati. Akka ati caalmina jaallattu immoo beekan. Yaa dhugumaa natu baay'ee jaallata. Garuu inni illee ni jaallata. Geeruu natu baay'ee irra jaallata. I don't know. Lammaffaa eenyutu yeroo mara waa'ee Oromoof poolitikaa yaada. Jechaan anumattu xiqqoosi. I am fry. Jechaadha malee mana keessatti waan akkanaa yaannu nyaasuu nullee waa'ee poolitikaa maali kana naasuu walii galatti. Maaliif lachuun keenya Oromoodha utuu Amaaraa ta'e natti qaaquu danda'a garuu Oromoof Oromoo. Amma waan poolitikaa walitti haasa'u hin jiru. Yeroo baay'ee anaaf isin otoo waa'ee poolitikaa kan haasa'u in isiilleen aarsaa xiqqoo si walitti kan isin galee saniifiyyoo chadhaa awwalumayyuu karaa poolitikaa seenuu dhaabuudhaan seerata kenna mana keenya keessatti nama biraa wajjin qaqqabu garuu ani qaqqabu. Sadaffaa eenyutu bilbilaan haasa'uu guddisaa amane dafi riideen silkii guyyaarraa bodhiisi kan haasa'u. Laawwallaa amma dhiiseera. Duraan silkiin haasa'u garuu importantii wanta ta'e bicha. Hiriyootuma isaatti geeruu guddina silkii sumatu baay'isa. Ani immoo haasa'u. Eenyu wajjin haasa'u isin haasa'u. Afuraffaa biyya isin jirtan sana dhufuu garuu haala duree tokko beekuu akkamitti akka dhufu natti himuu yookiin birrii meeqa dhaquu danda'ama. Kanaafuu gaaffiin koo galatooma. Kanuma gaaffiin koo galatooma ulfaadhaa umurii dheertuu isinii haa kennuu jedha. Gaaffiin nu dhiyeesseef yeroo wal abbaa tokko galatoomi isin jechaatiin jechaadha. Karaa biyya kanaa dhufuu barbaadu taate jechaadha. Yoo rabbiin karaa khayriitiin si fide hayyee garuu karaa jalaa kanaan nuti kootu hin jennu. Karaa seeraan malee kataan kana jechaadha. Karaa timirtiitiin akkasumas immoo yoo nama asii qabaatte namni si yaamuu jiru danda'e biyya Awurooppaa kam keessa yoo karaa nagayaatiin kas dhufuu barbaadu taate akkas kootu garuu biyyumaan baati. Otanoo as jiraanneetiin akkanas hin jiru kana jechaadha. Waan nuti tolteetiin akkanatti sitti fakkaatin si galu waan biraa sitti fakkaatini. Garuu ani karaa jalaa kana karaa ofii kiyyaatti dhufe kana jechaadha. Siifi miti xalaata kiyyaa funawuu saniifiyyuu siinawuu wacha karaa sanii yoo rabbiin si dhaabsee garuu karaa biraatiin akkasitti barumsaan maaliidhaan faamiliidhaan akkasitti waa wal keessa jiraatanii akka si yaamuu danda'an hayyee garuu karaa seeraa kanaan akkamitti akka dhufan hin beeku kanas hin jedhaa. Hayyee akkasii kanuma gaaffiin inni taanu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Mashallah baay'een isin jaalladha. Horaa bulaa rabbiin diinii irratti isin ajabeessu. Ani gaaffiin kiyya umuriin keessan meeqa haadhaaf abbaan keessan. Umuriin keessan meeqa jedhaan waggaa 21 lixa dheengaddaa gaafa birthday koo kabajadhe atoo. Ani waggaan kiyyaa 23. Waggaa 24 guuteera jecha. Waggaa 24 guutuuf ji'a 3 naafa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin taanu tole gaaffiin koo inni jalqaba obsee erga amantii musliimaa kanatti dhufte gaabbitee beektaa yookiin maafan amantii qayyaradhe jettee beektaa jedha. Noo hin gaabbines maaliif amantii qayyaradhe jedhee yaades hin beeku jechuudha. Asirratti waan dabalatu tokko yoo jiraatu namni baay'een isin gaazexaa machaadha akka gaabboo yookaan kan wanni ta'uu danda'u yoo osoo hin beekin nama tokko wacha dirqamatti seensee akkasitti gaabbuu danda'a. Garuu namni tokko beekee amantii san seera ilaalee waan jiru marayyuu itti seeneetiin jennaan waan inni gaabbuuf takkayyuu hin jiru jechaadha. Ana akka obsee beeku miti haa gammaata asii waan akka seeratti hin arginu ofii kiyyaa jechaadhaan. Waan isin gaabbii asii achi kana haymanotii namaa hin tuqxu haymanotii isin tuqanii ammatti jechaadha. Kanaafuu waan isin gaabtuuf waan jiru natti fakkaatu akkatti. Lammaffaa riidii erga obsee fuute amalarraa jibbite qabdaa akkasuma obsee erga riidii erga obsee fuute amalarraa jibbite qabdaa jedha. Amala isin qaran hin qabne maal ta'a awwalumayyuu ka fuudhe amala isii wajjini.
Yaa'u ganaa torbaan lama sadii wal argina waliin fuune nama waggaa meeqa wajjin jiraate wal fuudhee kanaafuu amala muuziqaa duraanii kan jechaadha wanni jiru wanni biraan jiru. Exactly amaluu waan dur qabuun qabaasitti illee jechuudha. Akkasumas obsa erga riiditti heerumte amala durarraa jaallattu kan amma irraa jibbite qabdaa jedha. Yes nan qabaa innis waan guddaa miti garuu dur baay'ee obsasanii galee baay'ee obsaa iniyyuus iyya kana hin baay'isuu jechuudha. Amma garuu ergi tidaarii kana keessa xinnoo ishee iniyyaa obsa kanas xinnoo duwwaa qabaa. Inshaallah rabbi obsa haa kennuu fi obsa rabbitu namaa kenna obsi isaan dhumatti natti fakkaatanii galee. Akkanuma beektanii dubartiin tuni yoo namni isiidhaaf illee waan akkanaan godhin jedhee itti dubbatti iyya waan itti qaaqoo waan obse maalii kanatti fakkaatanii galee jechaadha. Era laaluudhaan rakkoon qabu sabasi waan barbaade qaayitee as biratti jechaadha. Ani kan duraanii san isii biratti garuu waan biraa ta'e argamuu danda'a. Yookaan itti dubbachuu danda'a yookaan loluu danda'a yoo si waan hin taane goote loluu danda'a kana. Erga takka namni tokko jaartii dheetteetiin fuutee kaatee booda jechaadha. Namni sun waa hundi kan keeti. Yoo isin kara balleessa irra jiraatti loluun dirqama kiyya. Waayisaan friendship wal keessa akkana wal keessa jira. Garuu takka fuutee chan jiruudhaan ta'ee galtee chan waan qallaalitiin waan agarummaatti deemsii galee. Sanifuu otoo ammarraa yoo sirreeffatu yoo jaartan ta'e waballeessite ammarraa itti iyyaa suni itti iyya osoo hin taane itti iyyuu yookaan immoo itti qaaqu osoo hin taane sirreeffachuuf waan gootu. Nama sanatti immoo garuu iyya fakkaata. Yaa nama sanatti garuu waan biraa fakkaata. Kanaafiyyuu akkasii gabaabaadhumatti. Isiin namatti iyyuu waan hin jaallanneef ani garuu. Yaa amala koo keessatti nama natti iyyuu hin jaalladhu nama irra deddeebisee haasawaa wanta naasuu fi akkas ta'uu hin oolu inni garuu amalli isaa suma durii ta'e yaa xinnooma jechuudha. Inni itti aanu reedii nyaata obseensiif goote keessa kanatti akkaan jaallattu yookaan kan ati hin daganne jira. Ani nyaata isiin hojjetu keessaa kan jaalladhu waxii lukkuuti. Jechaan waxii lukkuu jaalladha. Indagattu jechuudha isa. Jechaan waxii lukkuu naa hojjedhudhaan seera baafadhee fi ture iyyuu akkanumatti seera jedha. Amma gaaffiin kun siif hin galle ba. Kanatti akkaan jaallattu kanatti hin daganne. Yaa nyaata kan keessa wanni ati jaallattu tokko nyaata sii keessaadha kun. Waxii lukkuu jecha waxii lukkuu sii dabbaa jedha saniif jaalladha jecha. Hayya zuupaa. Seera hiyyee kabaa fadhee yoo jechaadha tilaarii yookaan jiruu ta'e kana eegallee torbaan lama waxii lukkuu naa guutanii wassanii ture iyyuu galee jechaadha kanatti. Chappaadhee ture. Okay. Afuraffaa obsi erga wal fuutanii waan riidiin siif godhe kan ati hin daganne jira. Erga wal fuune moo? Ganaa nuyi jaalama. Kan riidiin naa godhe ati hin daganne. Isinii galee wanti kuni nuyi jaalalaa waggaa baay'ee turre yeroo sana iyyuu baay'ee walii goone ammas baay'ee walii goona. Isinii galee ani wanti inni guyyaarra naa godhu iyyuu hundisaa waan hin dagannedha jechuudha. Isinii galee maaliif jaalala jechuun jee keessa waggaa keessa wanta guyyaa tokko namaaf kennanii intinii godhan otoo hin taane wanta guyyaarra namni sun sinii kennitu jaalala sana mi'eessuu wanta danda'uuf kana jedhee kan hin dhawin qabu garuu waan baay'ee naa fedheera. Inni guddaan zargii sana akkasitti kabajaan nafuuchuun isaayyuu kabajanatti godhee nafuuchuu uummata kana hunduras irratti waadanaa seen akkas jechuun iyyuu anaaf waan guddaadha jechuudha. Sidee galatti zoo agartee akkasitti namaa deebisan akkasitti kabajaan jechuudha. Akkasitti riiduun immoo kabajaa siin deebisuun. Shanaffaa dhaloobsee abduu jedha. Riidi jaalaloobsee jecha shaniin nuuf ibsee jechuu barbaadeetu. Riidi jaalaloobsee qabdu jecha shaniin nuuf ibsee. Jecha shaniin jaalaloobsee qabdu jecha shaniin nuuf ibsee. Namni tokko jecha tokko nuuf ibsadha inni immoo jecha shaniin. Jecha shaniin ibsamu jaalalli. Mee ibs amma dandeessu. Ani yoo danda'e jaalala obsee. Obseensiif maali sun baashu? Yaa akkana. Akkasitti suma shan. Obseensiif maali? Sammuu kee keessaa jechuudha. Maal obseen maal sammuu waan uuman jiru kun waan garaa kee keessaa qabu dubbadha. Obseef anaaf waan hundaadha. Akkuma. Jecha shaniin jedhe yaa. Sirba ansargii irratti sirba sana dhiyeetaan jire. Sun waan mara isii ibsa sinii galee namichaadha. Sirba caaluun jaartii isaatiif sirbi tokko jira sinii galee namichaadha. Sirba san sirbeef kan isii argisi. So obsee jaalala shanii ka'ee dhufan irra jaalala obseen siif maali yoo jettee irranaaf qal'ala jechuun barbaadeetiin inni obseen anaaf addunyaati sinii galee namichaadha. An akkasitti yaada. An akkana jedhaan sinii dubbismaan veeltadhaan. Jechaan jecha sana nama raalee agummaa takka argeen beeku dubbismaan veeltachaan ati addunyaati jechuudha sinii galee namichaadha. Kana keessatti immoo cara waan baay'ee na obsitii waan baay'ee soo argitu ranaa tartii waan baay'ee isuma laaltu tartii soo beetu akka nama beeni taatii wanna marayyuu ana achachaadha ingooti wanna anna barbaade tokko mara isaatu naa goota wanna takka akkana naa goota serious
yoo ruu'ii kan ta'e kafalu jedhanii waan kafatu irraa waan deebituun jechaadha. Isii biratti jaalalli waan mara siin kennamu jechaadha. Nama kisii kana argachuuf hiyyaaf ani baay'ee tokko itti boona nama onni irraa nama jaalatu nama onni qulqulluuti. Waa isii irraa haasee fixuu hin danda'u. Takkaallee akkana jedheen dubbadhee hin beeku isii yoo asii waa balleesse malee ani yoo even itti dubbadhee hin beeku isii yoo akkanaate akkana jedheen waan isin tolchitu seeraan mooraal ta'ee fi hin beeku. Maaliif nama jaalatan tokko seera yoo jaalatu taate jechaadha. Jaalala hanqee onni hanqee keessatti garuu Otsi waa balleessu immoo jechaadha sirreessuun dirqama hanqeetii jechaadha. Maaliifuu nama hanan jaalatta waan ta'eef jechaadha. Isiin anaaf akkuma isin jedha addunyaati yaaf immoo waan barbaadu godhaan. Addunyaa jecha takka bichaan isii ibsa isiinis addunyaati yaadaan isin jedhamu jechaadha. Isiin haala tiyyaa obboleetti tiyyaa obboleessa kiyyaa wanna tiyya mara kayyoon ani wanni ta'u walumaa galatti jechaadha jechi isiidhaaf na hanqata. Jechanii miti jecha ibbaa ol jechuun danda'a garuu takka bichaadha poointii guddaa qabu. Dubis mana velte jedhamu jechaadha. Ati addunyaa biyyaa jechuudha. Natti wayika. Danke. Dankeschön. Okay. Obsi amma dhufe kanattillee jaaf obsi jaalala riidiif qabdu jecha shaniin nuuf ibsedha. Sibira dhufeera? Schwierig. It's hard. Incima akkuma riidiin deebise kanatti riidiin hin beeka garuu argin namaaf himuudha jechuudha malee amma. Wallahi riidii jechuudha isinii galee wallahi jechaan ittiin ibsu hin qabu jecha riidii haa ta'uutu hin taane riidiitu jecha kuwaate wallahi amma argan bara jalaa malee. Nama nuna qabdanii riidii ani baay'een jaalladha. Riidii jechuun ani amma inni waan mara kiyyaa ani immoo anaa fi isa sana caala waan mara kiyyaa akkasii obboleessa kiyyasii abbaa kiyyasii wanti hundumaa akkuma waan hundumaa karaa badaarra yennaan jiraadhes kan nu gorsana deebisuu waan hundumaatti kan bira dhaabatu rakkinas bal'inas wanti hundumaa walii wajjin wanta dabarsinuuf yaaddoo yennaan qabaadhe wantan isaa wajjin mari'adhuufi wallahi ridichoo waan hundaa keenya kiyya baay'een isa jaalladhasii baay'een isa kabajasii jaalalan isaaf qabu akkaataan itti ibsu hin qabu jechuudha. Kan ammoo kijiba yookiin yuutuubii fotoo hin taane interviyuu hin beektaa jechuudha. Yaa kanan beekaa. Siduwwaatu hin taane even sirri darbanii hiriyooti mataa kee mataan isaanii hin beeku jechuudha. Akkasin isiniin jedha wallahi baay'een isa jaalladhaa. Naaf jiraadhu ralluu umurii guutuu siif haa kennu isa jedha. Eevi gileeba. Ganaa akkasii gaaffii torbaffaan ijoollee meeqa godhachuu barbaaddu jedha. Ijoollee meeqa godhachuu barbaaddu deebisnee. Allamaa gaafurii fedha. Yaa anis akkasuma. Lakkuu yoo naasaatti immoo baay'ee bareeda. Anis rakkoo hin qabu kennaa rabbi hundumaa. Yaa baay'ee namni na jaalatan kan dhugaachaa lakkuu naa kadhadhaa shi. Wallaahi dhaziim lakkuu naa kadhadhaa. Waan hanga lakkuu jaalladhu hin qabu. Lakkuu jechaan waa osoo obboleessa lakkuu qabaadhee fa'aa ofiin jedha agina takka wanni ta'a. Lakkuu baay'ee jaalladhaan kan dhugaa jaalladha bakka. Waan hanga lakkuu jaalladhu hin qabu. Yaa Rabbii hiyyaatiin dandeettaa. Mee isinummaa martuu du'aa naa godhaashi. Warri wakkatan argitan martuu du'aa naa godhaa. Lakkuu jedhaati. Yaa lakkuudhaan naa kadhadhaa. Akkasii okay. Gaaffii inni taanu obse nyaata akkamii jaallatta akkasumas nyaata akkamii jibbitaa jedha gaaffiin kun ana laallata mee nyaata akkamii jibba reedichoo naa de na beeka taanaan mee naa fareemsu. Jibbitaa nyaata dhabsichooti jemi. Nyaata jibbitu jira. Wanta? Nyaanni maati jibbitu jira. Nyaanni maati jibbitu jira. Allah argadhee jira wadii Allahu Akbar. Deebisi gaam reedichoo naa fareemsu. Nyaata jibbitu moo? Namni taana seeraan na beekse obse seeraan beeka seeraan wal beellate naa deebisi maaliin jibbina. Nyaata keessa moo? Jecha marqa baay'een jaalattu? Yaa. Marqa baay'een jaalattu ani immoo marqan jaaladha. Marqa baay'een jaalattu isin kan beekochaadha. Kan hin Maaliif jibbu. ootisi dabbaroo ofii kiyyaa marqaa fani. Kan hin jaalladhu. Ofii kiyyaa marqee fi guyyaa tokkochaadha ani marquu na daa jedheen si galee marqee fi achi booda nyaachuu didde. Nyaachuma iyyuu natti Dandeenya danda'u ani boo marqa bara mooraa maanka eegeeti malee nyaachuun jaalatu naa jettee furguu jaalala uumame qablattee achirratti beekee beetu jaalattu jechuudha waadeetiniini kabiraa maaliin jaalladha. Maal akka jaalattu moo kan addunyaatti beekaa qorqachuu lafee tanaan qorqattu bismillahirrahmanirrahiim waa qorqachuu wallaahi billaa lafee jecha yoo itti fiddan bakka lafeen tun garaas nyaatti lafeen garaas nyaatti. Lafeen tun jecha eebadee haadhaan qabdu abbaan qabdu garaana nyaatti ani kan dhugaa. Ani bara lafee irraa qorqadhee jechaadha. Axxaarra jedhanii akka maxxaraatti kan isin galee axxaarraatee kaatee ni jala sitti dabarsitee jecha. Lafee irraa qorqadhee ani tafi xadhee isitti kennaa isin immoo ana shitee mun xugootee ni jechuudha. Lafee kan dhugaa kana jaalatti waa qorqachuu kana.
Kanarraan kanaafee ganaatti dubbachuudhaaf foon dheedhii jechaadha. Foon dheedhiin jira. Foon dheedhii guyyaa akkanatti yeroo mana keessa waxiidhaaf minnee foon hin gallaami. Oota gallo jechaadha. Akka nama goote kushina sana daawwatte isin laal. Ani wata ciroocha as kan nikaa as kan wallaahi kan dhugaa guyyaa dhiitu jira. Bakka waxii kana wajjannu amma foonuma kana nyaannee fidnaa guyyaa dhiitu jira. Baay'ee jaalladha foon dheedhii waa. Wallaahi hiriyaa kee tokko na adachiise siin galee jechaadha. Wata akkasitti isin foon dheedhii kana akka nyaachuu hiriyaa kee tokko jira. Wata qara waliin galuu tokko jechaadha. Akkuma si kana binnee kallee wallaahi aziim nyaannee fidnaa. Nyaannee fidnaa jechaadha. Baay'ee tokko jaalataa inni illee jechaadha. So isiillee baay'ee jaalatisan. Akkasii sagalaffaanii riidii obsee akka aarsite obsee akka aarsite beektaa jedha. Isiillee baay'ee aarsite. No riidii amma gaaffii kuka keeti. Obsee. Utuu utuu guyyaa tokko ta'ee bareedamni utuu guyyaa tokko ta'ee bareedamni. Waan nama disa madoo jechaadha. Aarree guyyaa takka wajjin nu bira tartu. Guyyaa takka mul'atu guyyaa takka aarte. Inni aartii fotatti dubartiidha immoo dubartiin ni aarti. Dubartii jecha yaa rabbi dubartii martu tokkuma jecha dubartii wallaahi anti ka kadhaayu dubartii martu tokkuma. Ani ittum sin ka kadha dubartii fi dhiirri hagan ardii fi samee wajja fakkaatan wajja fagaanna. Ardii fi sameen tun walitti dhufte agana takka wajja fagaannaa. Aarsee beekee inni aarsa jechaan isiin inni aarti waanuma ani itti dubbadhuuf iyyuu aarti kun immoo isiidha aariitti fakkaata malee aariin isin jedhamsadha garuu laali kun laalatu isiillee sa'aatii itti aarsutti anaaf isin manuma kana keessa wal itti hojii jennee tana mana kana deeqa shanii baraatti buusna deeqa hodhana faraatti nagaa bu'eera manne jechaadha. Yoo aarsu iddoo wal geessu tokko iyyuu hin qabne waan ta'eef. Akka inni taalu. Akkasii gaaffiin koo kanuma akkanaaf deebiftan abdiin qaba isin lachuun nan jaalladha isin kabajan naaf jiraadha. Galatoomna. Nullee jaallannu gaaffiin ittaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin koo ilmoo argachuuf qophiidha deebifne jirra. Ora? Yoo argattan meeqa argachuu barbaaddu deebi. Deebisneetiin hin jirra. Obse yeroo raftan bitaa moo mirgaan rafuu jaallatti. Amma na beektu tanan deebis. Hundi maal jettee beektan isin mana kana keessatti jechaadha boote qabna naaf sin. Serious amanta waan kana isin galee jechaadha. Boote nyaataatti jechaadha. Teessoon irra taa'u isin hin teettu. Boote hiyya qaba. Boote abbaa mana. Soofaa kanarra jechaadha. Soofaa irra taa'aa jiru kanarra jechaadha. Boote hiyya qaba. Boote sii qabdi. Boote abbaa manaa ittiin keettee jirti. Boote keettee algarratti illee jechaadha. Boote fi qabdi. Hundi ka dubartiiti kan kara girgiddaa ka jiru kan dubartiiti yeroo marayyuu caafiiraan immoo dhiira rafaa jettee hayyee seeruma kan keetiin buladheeni seeruma siirratti bakka kana jecha seeruma siin keetiin kaa'eef kara wallaggaatti akkanatti I don't know waan akkanatti kabajaatti I don't know isin galee xaaxaa akkana kana babbaastee yeroo tokko xaaxaa akkana nama babbaastee jechaadha mana kana keessa akkasi bakka an ta'u inte isa wanni fee dhufe bootee hiyya guyyaa tokko teette kaa'ee maali bootee hiyyaa miidhudha. Yoo soofaa hirraa jechaadha sa'aatii warra baadhee sii kabadhaan na dabbareenaan bootee hiyyaa akka jedhaan ila akka xashinatti hin jettu wallaahi laziin bootee hiyyaa akka jedha awwaalaas seerummaan ani baasu kun deebi'eetii aannan gargalaara silaa malaa jette. Maaliif abbaan manaa mana keessatti kabaja qabaachuu qaba akkasuma utuma inni abbaa manaan jiru dubartii kara moggaa rafuu kana kara wallaggaatti duwwaa yoo ta'u taane naannoo mana gurguddaa keessatti argina isin galee abbaa manaa karuma caafii rafa haati manaa kara girgiddaa rafti jechuudha. Hayyaa jedheen ani kara girgiddaa rafuu jaaladhaayyuu. Ani amma even dhiisee beecha. Exactly amma even mana namaa yoo naqe siree abbaa manaaf haadha manaa bira buluuma iyyuu hin danda'u. Maaliif sababiin isaa ittiin akkaataatti guddachitu murteessaa sireen haadha manaaf abbaa manaa kabaja qaba taa'umsa abbaa manaas akkasuma kabaja qaba dubbinsi galta akkasitti deemnee seera. Okay. Sadaffaa yeroo obse dhungattu eessa yeroo baay'ee dhungatta? Mormaa jala dhungadhaan. Okay. Gaaffiin inni itti aanu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin kiyya tokko riidii obse osoo maal balleessite dhiifama hin goone. Otoo obse maal balleessite dhiifama hin gooneef tasuma jechuudha. Nu ammoo walitti qaaqnaa deemnee araarra garuu yoo maal balleesse dhiifama naan goone. Waan tokko hojii kiyyaan arginu nama waan isin galee yoo isin dhiiroo mana keessatti dhufte dhiifama godhuuf. Maalin hojjetan mana keessa qofa. Jechaan yoo ijaan arge jechuudha.
أنا mana keessa taa'u nine mana keessa yoo ta'e jechaadha hin gaafadha malee yoo ta'e godhu namni ada dhiira waan kan baay'ee wajjin sihii waa tuqudhaaru yoo arge jechaadha akkasitti dhiifama godhuuf hin danda'u malee waan biraa namni dhiirri dhufee mana keessa isii wajjin taa'ee jechaan yookaan hiriyaasii ta'uu danda'a yookaan isaan wal beeka ta'aa danda'a waan tokko ani immoo waan amanamummaarraallee waan kana akka godhuuf namni tokko mana keessa dhufeef dubartiin takka adda jirti dhiirri dhufeef haa dhufu maal nagee namni ka dhufeef yookaan asoo danda'a yookaan hiriyaasii ta'uu danda'a yookaan isiin na wal barsiisu hin baafadha awwala isayyuu hin gaafadhu isii addatti yaamee inni silee inni kun maali akkasii leetii malee isayyuu zararee awwata awwala akkuma nama beekuu wajjin haasee akkasitti kun waan akkanaa dhiironni gootan jechaadha waan hin taane akkuma isin himaa argitan maaf jechaadha agijaa waan akka baadira geettanii argitanitti waalee namoonni achii barbaadatanii jetti namaatiin wayii waan namoonni lammaffaan itti illee dhufeera obsi atoo torrii dimmaal godhee dhiifama hin godhuu jechuudha wallaa ani jechuudha baay'ee ani kuni maalan jibba qariste maalii jalqabarratti kijiba wee kijiba qileena see wallaa kijiba namni qabu jechuudha kijiba namni qabu sunattu bareeda biti kan adda baasaa shamarran keessumaa quba qabaataati baradhaase dhiira anamma riididhaa kan hin dhiifaman goone maali isinitti fakkaata yoonni kijiba na kijibe jechuudha kijiba yeroo isheen jedhu xixinnoo kana beekaa kijibiin jedhamni amma fakkeenyaaf durba tokko chaatana irratti godhee durba tokko waliin intini jedhe keessumaa durba tokko tunni irratti gaaffi jaalala mana waamuu mitiiti gaaffi jaalalaatu gaafate ani dhagee yookiin kanaano arge dhiifaman godhuufan maaliif haati mana jirtu maaliif fuudha namni haadha mana ergi nama kan gara biraa bakkeedha gaaffi jaalala gaafate sinii galee kanaafuu dhiifama hin godhuuf jechuudha ani keessumaa reediin na kijibeen naannoo dhiifama hin godhuuf. Ayyee foofitti rakkoon qabu. Hin godhiniif. Hin kijibdoote lamni. Baaxaqqisi. Si taqqasii kan si deeffadhaa godhu. Wallaahi kijibdoote. Anamoo. Na beekta. Taqqisi. Wallaahi naayin. Ilaalme asirraa. Wayila. Akkartaa jechuun yoo socho'u. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jira jirra jirtu reediif obsen baay'ee isin jaalladha isin kabaja aluma kanaan itti fufa thank you we do it gaaffiin koo tokko farriidin dhalataa eessaati baalee yeroo baay'ee baalee roobe lammaffaa amma eessa jirta jarmanii jira sadaffaa oduu biyya baate waggaa meeqa waggaa 7 afuraffaa yaanni kee gara fuulduratti akkam ta'u feeta aartii oromoo kana ol guddisuu fedha jechaan maal isinii si jedhee wannummaan an barbaadu tokko iyyuu osoo jiru jechaadha osoo lubbuu tanaan jiru wanni an barbaadu tokko iyyuu jiraatu seeraan tokkoffaadhatti jechaadha aartiin oromoo kuni aartii biyya biraa turuu sun ta'an aartii amaaraa kana bichaa tareetu osoo argee jechaadha baay'ee tokko disneedha jechaadha kuni anaaf abjuu okay gaaffiin koo na jalaa badee yaadadhee walitti deebinaa galatumaa hin jedhu yaadadhu bakka misha jiru kolfaanuun okay es gibt noch auf Deutsch oder wie? Ja. Okay. Ja, kann ich nicht gerade oder in Lela. Okay. Ich will das mal eine Frage. Koni Gaffin Deutsch an Gaff tame. Morada Morocco Perhan. Okay. Ich will, dass meine Frage auf Deutsch beantwortet wird. Was macht ihr zum beruflich? Ich bin Pflegehelferin. Und die hat als Verkäufer schon fertig gemacht. Ja, ich habe als Verkäuferin meine Ausbildung abgeschlossen. Und jetzt die will? Ich will noch jetzt als Pflege eine Ausbildung anfangen und zwar am Montag. Ja. Ab Montag fange ich das an. Und du? Ich arbeite normal Arbeit. Ja, ganz normal, Kraftarbeit. Ja. Okay, was macht ihr zum beruflichen? Haben wir geantwortet. Wer spricht besser Deutsch? Sie. Okay. Und wer will gerne immer noch weiter Deutsch lernen? Wir beide. Wir beide wollen immer lernen, bis wir hier leben. Ja. Muss man auch lernen. Man muss ja immer was noch... Bist du Deutsch oder was? Warum fragst du so viele Sprachen? Mann. Ah ja, gut. Schieß los. Nein, der hat gute Fragen gestellt, weil man muss immer was dazu lernen. Ja, der ist Anwalt oder was? Okay. Gaffin tokko kana barti tokko jira gaffin inni taanu assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jedha
obsee fi riidaa keenya maashaallah baay'ee natti toltanii jirtu. Rabbiin yaada muraada keessa isin haa guutu ol jedhi. Amiin. Allahu akbar. Gaaffiin kun allanaa tokko obseen akkamitti jarman deemte lafamuu xiyyaaraan deemte. Xiyyaaraan deemte. Lafa deemama? Yaa lafa deemnee kan nuutaniif. Ati intini kobbooti intini markabaa. Lafa chaadha. Lafaan deemtee bakka san geetta. So lafaan geessee bakka markabaa san barartee geetta. Moo xiyyaaraatti dhufee achii kana gaafa. So lafa dhufnee jechuudha. Okay, gaaffii keessanii kunoo isa deebisuu qabnu isa pirivaart hin taane isa xinnoo isinii galee misxira mana keessa hin galle walitti qabne isiniif deebisnee irra kabajaan jennee yaanna. Yaa walumaa galatti jechaadha gaaffii isin gaafatanii isin deebisneetiin hin jiranneetiin yaanna kanarraan kanaaf immoo jechaadha wanni nu isin dubbachuu barbaannu baay'ee tokkoon galatoomaa waan gaaffii nu dhiyeessaniif wanta nu jaalattaniif viidiyoo keenya baay'ee jaalatte jechaadha koomentiin isin barreessitan hanga ammaatti koomentii nama nu arrabsuun arginu nullee immoo waan nama arrabsiisallee wajjannu baay'ee nu jaalattanii isinillee baay'ee isin jaalannanullee akka nu kabajan kana kabajamaa wallahi lazim koomentii kiyya jalatti jechaadha keenya jalatti egaal ani gadhiisa isin gadhiiste nama arrabsuun argu kun jechaan anaaf yaada yoo nu laattan malee arraban argaatiin hin jiru kun immoo anaaf waan guddaa tokko isin gajaramchaadha akka nu waan bareedu hojjetaa jiru waan mul'isuudha osoo nu waan argine xixiqqoo mana lafaa kaanii hojii nu taate yookaan arrabnu arrabsamuu danda'a haga har'aatti waggaa meeqaa garuu arrabnu arrabsameetiin hin beekamu kuni galatooma isin jecha kanayyuu waan gootaniif waan posiitiivii waan nu jaalataniif baay'ee tokko nu galatooma isin jecha akkanumatti nu fufaa galatooma waan nu kabajaniif kabajamaa isin jedha. Kanarraan viidiyoo itti aanu irratti isinii gadhiisnaa anaaf obseen tun akkamiin wal argine seenaa keenyarraa mee isinii haasofnaa guyyaa tokko jedha istoorii keenya jedha wal argine istoorii keenya namoonni baay'een hin beekanii garuu istooriin keenya osoo hojjetame waan fiilmii tokko ta'u waan baay'ee keessa taphirreetiin bakka tanii hin isin galee haga bakka amma keessa jiru kanatti jedha istoorii keenya isinii haasofnaa dhaggeeffachuuf yoo qophii taatan nuuf himaa isinii dubbannaa jecha amma ittaati. Akkasi dhugaa baay'ee isin galateeffannaa baay'ee isin kabajnaa sappoortii nu gochaa jirtaniif thank you jaalala isin nuuf qabdanii jechaan ibsuu hin dandeenyu nullee akkasuma isin jaallannaa yoo isin irraa bal'inallee dhiifama biiziima waan taanetu malee kun amma garuu torbee keessaa lissi tokko yookiin lama sataatu yeroo firii qabnutti dhufne isin argine deebina warroonni immoo intini jettan instagraamaan illee nu barreessitan danda'u yoo gaaffii qabaattanis kanaan achi subscribe share nu godhaati 2022 inshallah hundatkaa akkuma ebbata kuutu qonna isin jecha galatooma ulfaadhaa turtii guyyaa gaarii isin jecha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao